walakkaa galaanaatti gatamnee jirra. Ilaalaa yaballi nu fide deemaa jira. Bakka kana guyyaa 7 turuu qabna jechuudha. Guyyaa kameeqa? Guyyaa 7. Akkuma ilaaltan bakki nu qubanne lafarraa baay'ee fagaatee jira. Amma jaallannee jibbinne guyyaa 7 dhufaniif bakka kana turuuf walii gallee hojii jiraachuu qabna. As turuun salphaa nuuf hin ta'u. Roobni kun hin dhaabatu. Hundumti keenyayyuu baay'ee dadhabneerra. Bashannanuuf dhufneeyyuu amma garuu hundumti keenyayyuu baay'ee nu abjuuchisaadha jechuudha. Sa'a tokko booda. Ilaalaa jalbaan nu fide hagam akka fagaatu. Hojiin keenya jalqabaa bakkee kanatti aduun baay'ee cimaadha. Aduu kanaan gubachuu hin qabnu. Kanaaf da'oo hojjetachuu qabna. Haala namatti toluun naannoo kanatti wantoota tokko tolchuuf wantoonni nu fayyadan hin jiru jechuudha. Namoota koottaa dafnee hojjechuu qabna. Gubbarraan hidhamee jira amma dhaabachiisu. Natti fakkaata guyyaa nama jibbisiisuun dorgommii kana jalqabna. Akkuma ilaaltan samiin duumessaan marfamee jira. Kanaaf jalqaba wanti nu goonu da'oo wanta da'oo nuuf hojjetachuudha jechuudha. Da'oo keenya otoo hojjennu walakkaan kun dhumame. Maal asii gara keenya dhufaarti. Yaa Waaqayyo. Baay'ee nama ajaa'iba. Maqaa abaaf nuuf ga'a. Biraayan haa jennuun. Biraayan. Maaliif haasaa nuuf qabdee nuuftu Biraayan? Gara kiyya ilaali. Dhaga'i albee dafii lafa godhi. Isas lafa godhi dafi. Bakka isaatii mana keenya ijaarrannu. Natti fakkaata Biraayaniin bishaan hundumaa addaan kutuuf humna dhabee jira. Kanaaf mana keenya irra buqqate. Haga mana keenya ijaarree waan dharrutti achuma jira. Asitti saaxinii kana keessa guyyoota itti dhufaniif kan nu tursiisu nyaata ol kaawwannee jira. Baay'ee baay'eedha. Barmeelonni kun lamaan moo wantoota bishaan dhuguuf nu fayyadudha. Akkamiidha bishaan? Baay'ee ho'ee jira. Amma guyyaan dukkanaa'eera. Saaxinni achitti argitan sun moo rafuu jedha. Rafuu wantoonni nu fayyadan keessa jiru jechuudha. Maaliif qorraan bishaan hundumtuu yabalarra hirrame maal taate? Halkan keenya jalqabaati biraan nagaa ammaatti hin deemne nyaata hoyyoo hojjetannee nyaachaa baay'ee namatti ulfaata. Amma kanaa kan maxxalaa da'oo jennee hojjetan bootan baay'ee ho'a. Amma garuu hundumtuu rafuu yaalaa jira. Guyyaa tokko. Halkan jalqabaa halkan baay'ee ulfaata ture. Hirriba rafuun wanta yaadamne. Uursan galaanichaa gamanaaf gamas nu go'aa baay'ee nu yaaddessaa ture. Biraayaniin xiqqoo nu gammachiisaa ture akkuma bareedu nu gatee deemee jedhan. Biraan hin deemin nu gatee hin deemin. Kanaaf amma da'oo kana sirriitti hojjetachuu qabna. Wantoota kan hin fayyadamne akkamitti mana jabaa hojjetachuu dandeenya. Haala namatti toluun mukoota baay'ee qabannee dhufne. Kanaaf mana ijaarrachuu hin dandeenya. Mana ijaaruuf waan gahaa akka ta'e nan beeka. Garuu gaaffiin inni guddaan akkamitti mana hojjenna. Garuu sa'aatuma saniin manni roobni roobuu jalqabe. Meeshaa keenya walitti qaba akka roobni jala hin jiisne. Noolan seeraan hojjetaan jirtu na dhaga'i malee waan ansin jedhu. Maaliif sirriitti natti dhiita? Sababni isaanis dhaga'aan jirtu jedha. Rooban shaaworii fudhannee jirra. Ganaa guyyaa jaatu nu fafa. Eessatti fincaan fincoofna? Mana fincaan hojjetachuu qabna jechuudha. Maali? Mana fincaan hojjetachuu qabna. Bakkee kana homtuu hin jiru. Bakkee kana hundumaa hojjetachuu qabna. Roobni akkuma dhaabeen bakkee kanatti wantoota nu barbaachisan hundumaa ijaarrachuuf qophoofne. Kan jalqabne garuu da'oo irraa jechuudha. Boqonnaa daqiiqaa 5. Anis boqochuun barbaada. Wanta tokko ta'een jira baay'een dhibameera. Mee ol qaba. Na hojjennu malee isaan rafaa jiru. Girgiddaa tokko hojjennee jirra. Hundumti keenya iyyuu amma dhibamtoota ta'uun dura mana kana dafnee ijaarreffatu qabna. Isin hunduu xiqqoo gara jeduraatti dhiibaa eeyyaan akkam. Laala asana baariidha moo? Ta'uun oolu. Baay'ee gurguddoodha. Jalqaba masalaarii kana hojjetachuu qabna. Amma masalaarii hojjennee jira. Ijaarsa irratti sa'aatii baay'ee xumurree booda wanta mana fakkaatu hojjennee jira. Dorgommii kana guyyaa 7 jennee jalqabu keenya baay'ee na dhibe. Akka kan biraa sa'aatii 50 guyyaa 2 gochuu qabna.
Xumura irratti aduun seenuu jalqabdi. Bakki keenya amma sirraatee jira. Halkan lammaffaa. Ammas yoo ta'e halkan keenya sirrii miti namatti hin tolu. Amma garuu sirriitti rafuu qabna har'a. Guyyaa sadaffaa keenya akkuma laaltan da'oon keenya hin jigne wanta gaarii hojjenna. Bubbee halkaniitiin manni baay'ee socho'aa ture, sagalee wayii qaba, baay'ee addaan ture. Guyyaa sadaffaatti wantoota haalota waa wal barreen itti fakkaata. Qursii keenya nyaanna. Gaafa bishaan ho'aa ta'e hin dhugnaa. Asitti guyyaa 3 turree jirra. Garuu laalaa bishaan hin qophisne yookaan dafnee finne bishaan. Natti fakkaata guyyaa 6ffaatti bishaan hin qabne. Hirrinni nyaataa fi hirrinni bishaanii yaada biraa akka inni go'ee jira. Mee bishaan keessa maaltu akka jiru ilaalu. Kaameraa erguuf fanta. Asota baay'eetu jira. Kanaaf wanta irbaataaf nuti amma qopheeffachuu qabna. Kiyyoo kiyyeessuu qabna jechuudha. Maaliif akkanatti sa'aatii dheeraa fudhatan? Namoonni haala salphaan qabatu miti. Biraan kootu mi'aasaa qabuuf nu gargaara. Isin ajaa'iba. Aasaa qabuun baay'ee nama dhiba. Garuu nu kan yaadne akkanatti miti. Sa'aatii baay'ee gafudhate booda waan tokko illee hin arganne. Gidduudhaan baay'ee beelofne bishaanis hin dheebonne. Kanaafuu nyaata ol kaa'ame nyaachuun dirqama nuti ta'e. Bakkee kanatti bishaan boba'aan hin jiru, bakka kanatti immoo mafaa qotaa hin qabna jechuudha. Ilaalaa asitti nyaata keenya. Baay'ee das nama jedha. Look at them beans, baby. I'm so excited. This looks awesome. They're really bad. Can you tell we've been at sea for 3 days? Turtii haga ammaatti qabne keessaa kun nyaata jalqaba keenyadha jechuudha. Hey, I put some love into this one. It's not just canned chili. Nama baay'ee gaarii natti dhaga'ama jira. Natti fakkaata guyyoota lamaan dura baay'ee ulfaataa natti ture. Rafuuf baay'ee rakkadheen ture. Bubbeen baay'ee markaba keenya raasaa ture. Halkan baay'ee nama rakkisa. Guyyaan boruu guyyaa gaarii akka ta'u abdiin qaba. Hundumti keenya jechuun dandeenya hirriba gaarii rafne. Minxaafoota biraa gubbarra kan goone immoo bubbeen fudhamee jira. Kanaaf mana keenya irra deebinee sirreessuu dandeenya. Nu ilaaliin ganamumaan irra guyyaan isaa gaarii ture. Akkuma hirribaa ka'een guyyaan isaa ittiin tollee algaas hin cabsee. Homaa miti, jabaadhumaa miti. Har'a baay'ee xiqqoo gaarii miti. Ammas roobuun isaan oolu gursaa jira. Haala nama ajaa'ibuun waraabduun nu bishaan itti waraabnu gara keessaatti lixeera. Kanaaf isa keessaa baasuuf immoo harki keenya qulqulluu miti. Kanaafuu harka keenya keessa gaafa seensifne bishaan isaa faalamuun oolu. Bishaan san immoo irra deebi'een dhugu. Bakkee akkanaatti guyyaa baay'ee turuun baay'ee ulfaataadha. Har'a garuu guyyaa 4 booda mana fincaanii hojjetachuu danda'eera leezariin. Mee sirboinan sirbaaf. Leezar. Achitti duumessa gurraacha san argiteerta eeyyoon argeen jira. Har'a nurratti roobuu danda'a. Hagam akka ta'u hin beeknu garuu bubbeen baay'ee cimaan nu mudataa jira jechuudha. Kanaaf halkaniif qophaa'uu qabna. Irra deebii wanti kun hunduu akka badumu hin barbaada. Leezarii fi taarikiin girgiddaa sirreessaa jiru. Kiriisiin immoo gubbaa xaaraa sirreessaa jiru. Ani immoo kaameraamaanii ta'een jira. Manni kun bubbee har'aa waan dandamatu natti fakkaata. Qilleensi baay'ee dabalaa jira. Bubbee kanaan hojjechuun baay'ee natti ulfaateerta. Iyyuu kan kee dhiisiitti hojjedhu amma. Jiimii hojii tokko hojjechuu qabda natti fakkaata. Dhaabattee nu ilaalta'ii? Kanaaf halkan kun halkan baay'ee cimaa, halkan baay'ee ulfaataa ture. Maalidha inni? Bishaan seesisaa jiran. Bakki kun faallaa da'ooti jechaadha. Da'oo miti. Maal gochuu qabna? Ganaa guyyaa 3tu nu fafa. Bakkeen hundumtuu bishaaniin faalamee jira. Manni nu hojjetan homaa nuuf fayyada. Halkan kun halkan baay'ee ulfaataadha. Haga ammaattis wal mormaa irra. Viidiyoo kana istiidiyoo keessatti hojjechuun qabna ture. Garuu isa sirrii ta'uu qabu jenneet fakkeessine akkanumatti nyaatamu. Guutummaan guutuutti banaadhame. Halkan guutummaatti bishaaniin jechuudha. Baay'ee ulfaataadha beektu. Jimii addaanaa kun ni adeemnu. Isin hundumattuu dursee isinitti himeen jira. Isin hundumtuu walii galtanii jirtu. Guyyaa biraa garuu bishaan rukutullee sa'aatii muraasaaf mana galee goggogfadha. Har'a garuu garam akka deemu iyyuu hin beeku.
The storm was reaching a new peak. Halkan isaa akkuma cimeen bubbeen isaa baay'ee dabalaa dhufeera. Kanaaf hundumti keenya yoo argaa keenya ol dhaabachiisuun rooba ofirraa dhowwuu yaadnee jirra. Sa'aatii 2 ol roobee jira. Baay'ee qorra. Bakki irra rafnu hin jiru ani hin beeku garoodha. Guyyaa torban waan fedhu natti fakkaatu. Odoo deemnu nu fayyi. Amma guyyichi bari'eera. Garuu ammallee roobaa jira jechuudha. Sa'aatii 20 ol roobaa ture jechuudha. Wanti ibidda itti bobeeffannu nutti ji'ee jira. Amma booda akkamitti ibidda bobeeffanna? Nyaannis hin jiru. Wanta hundumaamuu cimaa kan godhe nyaanni keenya guutummaatti bishaan hin jiru isaati. Amma aduun odoo nuuf ba'e waan hundumaan hin goona. Achumaan jireenya itti fufa. Amma irra deebine akkas gochuu hin qabnu. Sirriitti cimsinee harkutan. Sankaraa sanni harkuun kan agaasii taabadheefne. Kan asin jiru kan ammoo xiqqoo addaan banna. Halkan lafa kaa tokko dabarsee du'uu keenya yoon akkan harkuti. Kan ammoo jalaan rukuti. Ba'uu yoo barbaannu kana ol dhibnee ba'uu hin dandeenyu. Amma asitti wanta uffata irratti fannisan nan tolcha. Uffata keenya hundumaa asirratti fannisuu qabna. Hagaa boruutti goggoguu danda'a jechuudha. Bakka irra rafnee egaa sirreeffannee booda guyyaa guutuu jechuun hin danda'ama. Rafaa oolle. Sana booda yoo dukkaane hundumti keenya hin kaane. Brian dhufe. Brian, kootu deebii. Brian baay'ee nama ajaa'iba. Amma Brian oddoo deebi'ee natti tola. Abdii kee kuti deebi'een dhufu. Bakka adeemee jirame. Guyyaa lamatu nuuf hafa. Nyaanni keenya dhumee jira, bishaan keenyas faalameera. Baay'ee ulfaataadha. Guyyoonni ittaanan guyyoonni lamaan baay'ee gaarii waan ta'an natti fakkaata. Achi gadi akka laaltan haasota baay'eetu jira. Garuu tokkollee qabuu hin dandeenyu. Halkan kaleessaatiin dhibamuu baachuun koo baay'ee na ajaa'ibe. Sa'aatii dheeraaf ji'ee dhaabadheen ture. Baay'ee qorra, hirriba korrafne, baay'ee halkan ulfaataa ture. Dorgommii kana guyyaa 7 jennee filuun keenya dogongora baay'ee guddaa qaba ture. Haala namatti toluun manni keenya guutummaan guutuu waan hundumaa dandamachuu danda'eera. Halkan roobee ture, eeyyeen xiqqoo roobee ture. Garuu manni keenya gaariidha. Onna tokkollee hin dhageenye. Hirribni halkanii hirriba gaarii ture. Amma akkuma laaltan roobni akka waan dhaabate fakkaata. Garuu waan biraa bakka buusee deema. Baay'ee uffatu jira bakki kana. Aduun akkuma ba'uu jalqabdeen ho'i bishaanii guutummaatti gara keenya dhufa. Amma aduun garaa jirti. Dorgommii xumuruuf yaadaa jira. Sa'aatii 24 gadiitu nuuf hafe dorgommii fixuuf. Dhugaa dubbachuuf wantoota kanaa guutummaatti dabarsuu kiyya baay'ee naaf gaarii yaadannoo gaarii naaf ta'a. Wanta baay'ee na qoraa ture mana fincaaniitti ture. Teessoo kee cabsiteertame maal taata? Natti fakkaata nyaata hundumaa sitti nyaata. Har'a halkan xumuraa keenya bakkee kanatti. Guyyaa 7ffaa. Halkan gaarii ture keessaa hiriyoonni keenya ammas gara keenya dhufaniiru. Biraaniin maatii isaa faana gara keenya dhufe. Nagaatti nuun jechuuf dhufessa. Ammas ni yaadachaa jira. Baay'ee nama ajaa'iba. Nu bira ofii halkan guutuu dabarsee ture. Kana fakkaata. Eeyyeen. Bakkee kanatti yaadannoota gurguddoo dabarsinee jira. Anaaf garuu yaadannoon guddaan bakkee kanaa gaafan ba'u. Jalbaa kanarra sa'aatii 50 ol dabarsinee jira. Wanti kun waan baay'ee ulfaatu ta'us garuu iddoon waan baay'ee nama gammachiisu dabarsinee jira. Ilaalaa jalbaan keenya dhufaa jira. Beenaamii bakka keenya isaanitti agarsiifna. Hojiin nu hojjennu isinitti tole isin immoo gargaarsa keessan nu hojjennu ta'uu barbaadan chaanaalii kana sabskiraayib gochuu qofaan nu hojjentaa.